Itiyoo Teleekoom baatiiwwan ja'an darbanitti bu'aa qulqullaa'e birrii biiliyoona 11 argachuu beeksise. Asaantii Mohaammed dabalata qabdi. Dhaabbilee mootummaa jiran keessaa waggaa waggaatti bu'aa olaanaa galmeessuun sadarkaa duraarratti kan argamu Itiyoo Teleekoom baatiiwwan ja'an darbanitti bu'aa qulqullaa'ee qarshii biliyoona 11 argachuu beeksisee jira. Hojii raawwachiistuun dhaabbatichaa Fireewoot Taamiruun raawwii baatiiwwan ja'an darbanii ilaalchisuun ibsa kennanii jiru. Ibsa kennaniin dhaabbatichi galii qarshii biliyoona 42.9 argachuu dubbatanii jiru. Dabalataanis sharafa alaa doolaara miliyoona 84.7 argamuu ibsan. Kunis bara darbee yeroo walfakkaataa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu harka 26 kan dabaleedha. Akkasumas maamiltoota miliyoona 74.6 horachuu eeranii jiru. Fayyadamtoonni teelee birrii biliyoona 41.1 dhaqqabuu fi tajaajila kanaan qarshiin tiriliyoonni 1.9 socho'uu kaasan. Walakkaa bara bajataa kana keessatti buufataaleen sochootuu yookaan moobaayilii haaraan 232 ijaaramuu eeruun hojiin 3G, 4G fi 5G babal'isuus hojjetamuu aadde Fireewoot ibsan. Hanga ammaatti magaalonni 463 tajaajila 4G irraa fayyadamoo ta'uu eeranii ji'oota ja'an darban magaalota haaraa 40 fayyadamoo tajaajila kanaa taasifamuu himan. Gandoota baadiyyaa hedduu keessatti hojiin neetworkii bal'isuu fi ijaarsi haaraan hojjetamaa jiraachuus eeranii jiru. Dhaabbilee opereetoroota teleekoomii addunyaa 774 keessaa Itiyoo Teleekoom sadarkaa 19ffaa irratti akka argamu aadde Fireewoot Taamiruu himan. Afrikaatti opereetoroota teelee 195 keessaa sadarkaa 2ffaa irratti akka argamus ibsanii jiru. Bara bajataa kana ji'oota jahan darbanitti bu'aa qulqulluu qarshii biliyoona 11.5 kan argate yoo ta'u, kunis kan bara darbeerraa harka 14 caalmaa qabaachuu ibsameeti jira.